Tolee, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education TV. Har'a immoo wanta haaraa ta'e tokko wajjin ilaalla jechuudha. Innis Basic Training kan jedhu kutaa 11 fi kutaa 12 kan qophaa'e jechuudha. Kunis akkamittiin dubbisuu qabna, eessa dubbisna, iddoo kamiin dubbisna, qormaata tiraansiitiif kan jedhudha jechuudha. Akkuma beekamu kanaan dura akkuma viidiyoo keessatti illee gaafan viidiyoo jedhu jechuudha isinii kaasaa ture. Nuti barnoonni keenya kallattiidhaan kutaa 9 irraa ka'ee kutaa 10, kutaa 11 akkasumas kutaa 12 kaarikulamii isaa haaraa kan hojjechaa turredha. Viidiyoo guutuu ta'uu baatus jechuudha. Garuu immoo gaafa teenya ilaallu chaanaalonni baay'een afaan Oromootiin banamanii jiru. Kan viidiyoo kaarikulamii isaa haaraa hojjetan jechuudha, barnoota isaa haaraa irratti jechuudha. Egaa nus immoo carraa kana illee akkasiin baay'ee fayyadamoo taatan ni amanna. Garuu immoo isinii qormaatiin tiraansii kan bahu kutaa 9 hanga kutaa 11 kaarikulamii isa kanaan dura turee fi kutaa 12 immoo kaarikulamii isaa haaraadha jechuudha. Garuu barattoonni keenya kutaa 12 duwwaa irratti xiyyeeffatanii kutaa isaa hafe immoo inni ilaalle hin ta'e, isa hin baranne hin ta'e, kutaa 9 hanga kutaa 11 isa jiru hin baranne hin ta'e faayidaa isaanii qabu yookiin qabxii barbaadamu sana fiduu hin danda'an, galmeessuu hin danda'anii jechuudha. Innaa kanaaf nuyi akka karoora keenyaatti yookiin akka yaadnee isinii qopheessinitti barattoonni keenya kutaa 12ffaa erga viidiyoo kaarikulamii isaa haaraa warra hojjetan jiraatanii maaliif nuti immoo kaarikulamii isa kanaan dura kutaa 9 hanga kutaa 11 jiru hin hojjennu jennee gara kanarra deebine jechuudha. Gara kanarra deebinee viidiyoo kutaa 9 hanga kutaa 11 jiru isinii qopheessuutti deebinee jechuudha. Kanaaf egaa akkamittiinitu barnoota kutaa 9 hanga kutaa 11tti jiru kana haala gabaabaatiin yeroo gabaabaa keessatti wantoota barbaachisaa ta'e wantoota tiraansiitiif isin qopheessuu danda'an kabarii gochuu dandeenya jennee isiniif qopheessaa turreerra jechuudha. Naannaa ji'a 2 walakkaa keessaa ka'ee amma naannaa ji'a 4ffaa isa kana keessa jirru kanatti jechuudha. Haaluma kanarratti hojjechaa turre jechuudha. Dabalataanis nutis hojii biraa illee wanta qabnuu fi baay'ee biiziidha jechuudha. Baay'ee biiziidha jechuudha. Innaa kanaaf kanarra turre. Kanaaf egaa nuti amma viidiyoo kutaa 9 hanga kutaa 11tti jiru maazii irratti akkasumas sabjektii kan biraa irratti illee isinii hojjenneerra jechuudha. Isinii hojjennee jirra. Kanaaf barataan keenya kun immoo akkamittiin fayyadamuu ta'uu qaba. Haala kamiyyuu nu dubbisitu irra caalaa fayyadamuu ta'a kan jedhu irratti hundoofnee jechuudha kan nuti qopheessine. Carraa kana illee kan isinitti himuu barbaadu asumaan itti fufee barattoonni baay'een keessan akka isin nutti aartanii beekaa. Yaada keessan illee karaa teelegiraamis ta'e karaa koomentii yuutuubii jalatti barreessuutiinis ta'e nu biraan gahaa turtanii koomentii keessan sana ilaalaama turre hin argine jechuu dandeenyu argineerra. Garuu sa'aatii sanatti deebii isin barbaachisu sana isinii kennuu waan hin dandeenyeef carraa kanaan dhiifama isiniin jechuun barbaada. Nuti egaa waa'ee keessan yaaduu al tokkollee dhiisnee hin beeknu jechuudha. Dhiisnee hin beeknu. Kanaaf egaa viidiyoo kutaa 9 hanga kutaa 11tti jiru kana isinii qopheessinee jirra. Kanas akkamittiintu sabjektii 5 ji'oota 5 qabdu ji'oota 5 sana keessatti akkamittiin kabarii gochuu dandeessu. Erga kabarii gootan immoo haala salphaa ta'een akkamittiin irra deebiidhaaf isinii mijata. Haala irra deebitiif isinii mijatuun akkamitti dubbisuu qabdu kan jedhu tooftaa baay'ee barbaachisaa ta'e smart study kan ta'e jechuudha. Isa qabannee isinii dhufne jechuudha. Innaa amma egaa kan isinii ibsu maqaa wanta kanaa maal jennee moggaasne Basic Training jennee moggaasne jechuudha. Training wanta isin gochuu qabdan qormaata tiraansiitii fi wantoota isin training gochuu qabdanidha jechuudha. Akkamittiin akkaataa dubbisa. Fakkeenyaaf ibsa duwwaan dhaggeeffattu hin ta'e, viidiyoo duwwaan dhaggeeffattu hin ta'e yeroo hundaa kun barbaachisaa miti. Sababiin isaa dandeettii dubbisa keessanii gadi buusa wanta ta'eef, dandeettii isin qormaata ittiin hojjechuu qabdan gadi buusa, dubbistanii qormaata hojjechuu dandeettii isin qabdan gadi buusa wanta ta'eef yeroo hundumaa viidiyoo duwwaa ilaaluunis gaarii miti jechuudha. Dubbisuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Innaa kanaafi kontentii isaa gaafanii
salphisee isin ibsu. Kontentii kana duwwaa qabamti. Kontentii baay'ee ni qaba. Kontentii isaa kana immoo haala salphaa ta'een isin ibsa jechuudha. Kontentiin isaa jalqaba irratti kan inni qabu mass prepared for Ethiopia University Entrance Exam for both science. Maazii irratti jechuudha. Akkamittiin qormaata intiraansii deebisuu dandeenya yookiin kutaa 9 hanga kutaa 11tti isa jiru haala salphaatiin saayinsii lammansaa kan haammatu jechuudha. Haala kamiin jechuudha kan nuti kaabarii gochuu dandeenyu viidiyoo isaa qopheessinee jirra jechuudha kana. Inni kan biraan method of studying tooftaa salphaa akkamittiin dubbisnee yeroo keenyatti fayyadamnee kaabarii gochuu dandeenya. Guyyaa tokkotti chaaptarii tokko, torban tokkotti kitaaba tokko, ji'a tokkotti sabjektii tokko akkamittiin kaabarii gochuu dandeenya isa jedhu sirriitti jechuudha. Sirriitti kan qophaa'edha jechuudha. Inni kan biraan aptitude paartii keessumaa afaan oromootiin kan hin hojjetamne ammaatti aptitude paartiidha. Paartii aptitude akkamittiin hojjenna, paartii kam keessaa ba'a, kitaaba kamirraa ba'a, kitaaba kamiin dubbisuu qabna, akkasumas ingiliffallee jira jechuudha hundumti isaa. Inni kan biraan immoo wantoota dubbisa keenya irratti dhiibbaa fidan gaafa jennu fakkeenyaaf amma dubbiseen keeyyanan ta'e gaafan qormaata paartii sana keessaa ba'ee hojjechuu deemu dandeettii qormaata hojjechuu sana hin qabu yookiin immoo qormaata sana dandeenye hojjedhu kun maaliif kan jedhu of keessatti qabata. Inni kan biraan solvidii Ethiopian University Entrance Examination kan bara 2007 hanga bara 2014-15tti kan jiru jechuudha. Bifa appilikeeshiniitiin kan jirudha inni kuni. Kaffaltii irraa bilisa kan ta'edha jechuudha inni kuni. Inni kan biraan online testii. Online testiin immoo naannaa ji'a gaafa isin qormaataaf jala geessanii kan isinii kennamudha jechuudha kun. Qormaata jala gaafa isin geessanii paartiidhaan qoqqoodamee qormaata intiraansii irra dhufuu danda'a kan jedhamu kan isinii kennamudha jechuudha kun. Warreen kanallee including godha jechuudha. Gorsa babbareedaa akkamittiin akka dubbisuu qabdan hunduma isaa of keessatti ni haammataa jechuudha. Kun egaa kontentii beezik tireeningii warra ijoo ta'anidha. Warreen kan biraanis ni jiru. Egaa erga kana jennee booddee nuun immoo jajjabina nu barbaachisa yookiin akka nuyi jabaannee hojii keenyatti fuunu nu barbaachisa waan ta'eef jajjabinni wantoota isinirraa eegaman muraasa isinii keenyarraa. Innis akkaawuntii nambarii kanarratti birrii 500 qofa gashitanii viidiyoo yookiin immoo beezik tireeningii irraa fayyadamuu ta'uu dandeessu. Gaafa akkasii jennu garuu nuti birriin kun saspensii yookiin birrii isinirraa fayyadamuu ta'uu barbaanne osoo hin taane Oromiyaa Education Tuubiin gara fuulduraattis meeshaalee maateriaalii isa barbaachisan guuttatee bifa guutuu ta'een akkasii dhiyaatuuf jechuudha. Kan kana goonee jechuudha. Innaa kanaaf kottaa galmaa wajjiniin barannaa achuma irratti wal agarran isiniin jedha. Thank you.